Qonnaan bultoonni magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Lammii Kuraa jiraatan kanaan dura sababa xaa'oo fi sanyii filatamaa yeroon hin arganneef oomishanii jiruu fi jireenya isaanii fooyyeffachuun rakkoo guddaa ta'uu dubbatu. Duraan qonni keenya akkuma jirutti qonnaan bulaa turre. Gaa qonnaan bulaa jiraannu gaafa durii gaafa misooma jedhanii lafa nu saamanii turanii. Erga nu saamanii tura qonnarree akka gaariitti qotaa hin jirru sodaachaa qotaa turre. Akka namni keenya sanyii facaafatee hin bulle ture duraan. Duraan rakkoo madaabaraas rakkina qabna. Madaabaraa waqtiidhaan horii gurgurree hoolaa qabnurree gurgurree deemnee madaabaraa binna. Waqtiidhaan gurgurrus waqtiidhaan nu dhufee waqtiidhaan waradaatti amalakkalnee waradaadha ammoo kifla katamaatti deemee kifla katamaadha ammoo yaa qaallittii deemnee qaallittiidha amma ji'a 3 ji'a 2 intan galataana waqtiidhaan maatamni rukutamee waa hunduu jedhamee nuuf fudhachuu hin dandeenye. Isaa goone immoo gana achi geenye achi ol deebinee makiinaa kontiraata amma 5,000 amma 6,000 maabaraa walitti fuunee qabnee dhaqnee achi feenee gizee dhufnee as geenyutti waqtiin midhaan faca'u gizee nu jalaa dabrurree qaba. Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi qonna magaalaa babal'isuuf deeggarsa bulchiinsi magaalaa Finfinnee taasisaa jirurraa fayyadamoo ta'aa jiraachuudha qonnaan bultoonni kunneen kan isaan kaasan. Amma immoo mootummaan kun qonnaan bulaan erga qotee bulee jiraatee yaala gaariidhaan midhaan ofii yaa galfatee maatii ofii akka bulchuuf sanyii fi xaa'oo nu gargaare kuni mootummaan amma barana kana galii baay'ee akka nu galchu akka galiin duraan nu rakkachaa turre sun nu fooyya'ee qotee bulaan fo'ii gaarii akka argatuuf gargaarsa nu godhe. Anan barana kumtaalli guddaadhaan bitu gatii guddaadha kanan bitu akka xiqqaatti argadhee tola argadhee waan gaariidhaan manaan kana facaasee jira jechuudha. Sanyiillee argadhee jechuudha. Galiin ani alatti baasu sun ijoollee kiyyaaf mana naa oolee jechuudha mootummaan gargaarsa naa godhe jechuudha. Lammii Kuraa baddaa irratti gibrinnaan ijoolleen amma bakka bu'aa nu ta'anii madaabaraa nu yaadatiif fidanii biyya keenyatti akkaabii keenyatti nu buusanii madaabaraa nu daladalanii waqtii sirraata facaafannee midhaan keenya kinoo magree waan inni fakkaatu das nama jedha. Oduu inni midhaan godhatee fireedhaan godhatin ijaanu laalliti quufneerra das nu jedhe baay'ise. Na waa'ee gara gaariidha durii kan rakkannee ijoollee keenyas ganaa shammata deemnee madaabaraa 10 argannee ishiin gan nu walaa dhumtee wacii buna midhaatti kan nu walaa dhumtu. Madaabaraa kuntaala 10 galu kuntaala 30 kuntaala 40tti nu dabraa jira. Bataayee mirtii gaarii nu agarsiisaa jira. Kutaa bulchiinsa magaalaa Lammii Kuraatti itti gaafatamaan waajjira qonnaan bulaa fi misooma qonna magaalaa obbo Kadir Adam kutaa bulchiinsa magaalichaatti lafti 74 qonna gannaan uwwifamuusaa ibsaniiru. የተዘጋጀ ማሳ ለእርሻ 805.5 ሄክታር ነው. Akka kutaa bulchiinsa magaalichaatti lafti qonnaaf qophaa'ee jiru hektaara 850.5dha. Kana keessaas lafti hektaara 751 sanyiin kan uwwifamedha. Kana jechuunis dhibbeentaan 74 faca'ee kan jiru. Ogeessi misooma midhaanii waajjira qonnaan bulaa fi misooma qonna magaalaa kutaa bulchiinsa magaalaa Lammii Kuraa obbo Garramuu Maammoo qonnaan bultoota aanaalee hunda keessa jiraniif deeggarsi ogummaa kan taasifamaa jiru ta'uusaa kaasu. በመስመር ዘርተናል በጣም ደስ በሚል ሁኔታ በባለሙያ ማለት ነው። Xaafii ogeessotaan karaa namatti toluun sararaan facaafneerra. Rakkoowwan garaagaraa sadarkaa gadiitti yeroon isaan mudatanis deeggarsa ogummaa kennaafii jirra. Qonnaan bultoota biras deemuun kunuunsa irratti keemikaalaa fi harkaan aramuun kunuunsuu irratti deeggarsa ogummaa kennuu irratti argamna. Qonnaan bultoonni kunneen yeroo ammaa kanas oomisha isaanii ooyiruu irra jiruuf kunuunsa barbaachisu taasisuu irratti argamu.